Kabajamtoota ilmaan Oromoo abaar wayoo yeessiniin jeen kan biyya alaa fi keessallee jirtan bakkuma isin jirtanitti nagaa jajjabeenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jeen har'a mee oduu gabaabduu takka yeroo ammaa kana argannetti dabar. Har'a ganama wiixata keessaa naannoo sa'aatii 5tti xayyaarri waraanaa dhihoo magaalaa Maqaleetti haleellaa raawwate. Gaazexeessaan BBC'tti ijaan arge tokko viidiyoo waraabee akka ibsutti miidhaan lammiilee nagaa irratti bahee hin jiru jedhe. Addatti bakki haleellaa raawwatames ifatti hin beekamu. Xiyyaaronni Itoophiyaa haleellaa kana yoo raawwatanis kun kan jalqabaatiimi. Mootummaa federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay gidduu muddamni yeroo dheeraaf torbee darbe waraanni erga ce'ee tarkaanfiin akkana itti fufee jira jedhan. Viidiyoo waraabame keessaa jetti waraana saffisaan qilleensa magaalatti yeroo qaxxaamuru agarsiisa. Jiraattonni immoo yeroo manatti baqatan mul'isa. Qondaaltonni Itoophiyaa erga humnoonni dhaabbatanii TPLF hidhatti qaban irratti xiyyeeffachuun haleellaa xiyyaara gochuu ibsuun bubbulee jira. Dabalataan haleellaan xiyyaaraa kun kuufame meeshaa waraana ajaja kaabaa kan raayyaa ittisa biyyaa jalaa saamame jedha irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsamee jira. Kana keessaa garuu irra deddeebiin akka ibsametti haleellaan kun lammiilee nagaa haala miineen akka raawwatamullee ibsame. Kana dura pirezidaantiin naannichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'el lammiilee nagaa rukutuu jedhanii himatanis ragaa hin dhiyeessine hin qaban. Dabalataanis qondaaltonni naannicha waraana Itoophiyaa hidhaanii Tagazzee fi warshaa sukkaaraa Walqaayitii irraa haleela jechuun komii kaasanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu dubbiin kun sobaadhaa jedhe. Xumuraa torbee darbee humnoonni naannicha buufata xayyaara Gondarii Baardaar argamanitti rookeettii darbataniitu. Dabalataan magaalaa Asmaratti rookettiin furguggoofameetu. Ammatti miidhaan dhaqqabsiise ifatti hin ibsa. Haleellaa rookeettii dhibbanaa kun qaqqabamee jira jedha. Ministeerri dhimma alaa Yuusee hoggana itti aanaa kan ta'e Tiiboor Nagaa haleellaan Asmara irratti raawwate. Balaaleffatanii Tiwiitarii gubbaa barreessanii jiru. Lolli mootummaa federaalaatii fi yakkamtoota seeratti dhiyeessu eegale jedhe erga eegale torbee lamaaf ta'e. Faallaan qondaaltota Tigraayii weeraram jechuun illee himatu. Dhaabbileenii fi qaamoleen garaa garaa rakkoon kun nagaan akka furamu waamicha dhiyeessuutti jiru. Lolli akkamiin eegale? Paartiin TPLF kan siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoota 27 darbaniif olaantummaa qabaachaa ture. Battalumatti muummichi ministeera bara 2018 keessa gara aangootti dhufanii kaasee komii eegale. Muummeen ministeera Abiy qondaaltota TPLF mootummaa duraanii keessa aangawoota olaanaa qabaachuu turan malaamaltummaa fi sarbama mirgoota namootaatiin himachuun kaan yoo hidhan kaan aangoo mootummaa irraa ari'antu mul'ata. TPLF'n hooggantoota hidhamanii fi hojiirraa ari'aman kunniin dhalattoota Tigraay waan ta'aniif addatti irratti fuulleeffatame jechuun illee komaata. Muummichi ministeera Abiy Ahmad bara darbe paartilee miseensota dawaayii saba bu'uureeffataniif ijaaraman walitti baqsuun paartii badhaadhina yookiin PP hundeessuun tarkaanfii biraa waldiddaa qaamolee lamaanii hammeesseedha. TPLF'n adeemsa muummichi ministeeraa mormuun paartii haaraa kanatti makamuutiin jalqaba bara kanaa erga mootummaan federaalaa sababa weerara kooroonaa vaayirasiin filannoo biyyoolessaa marroo 6ffaaf dheeresse amma waldiddaan caalatti guddatee jira. Naannoo Tigraay fi Fulbaana keessa qofatti filannoo gaggeessuuttis paartileen federaalaa filannicha seeraan alaa fi kan akka raawwatametti hin lakkaa'amne jechuun illee murtii dabarse. Ergasii booda mootummoonni lamaan waliin seeraan alaa fi beekamtii heeraa kan hin qabne waliin jechuun itti fufe. Jalqaba baatii onkoloolessa mootummaan federaalaa kaabinee naannoo Tigraay waliin walitti dhufeenya akka dhaabu akkasumas deeggarsa baajata naannichaa akka addaan kutu manni marii federeeshinii murteesse. Sana duras ta'ee sana booda mootummoonni lamaan agarsiisa humna waraana garaagaraa taasisetu. Sadaasa 3 bara 2020 halkan humna aadaa naannoo Tigraay buufata waraana raayyaa ittisaa achi jiru. Haleeluun muummicha ministeera Abiy tarkaanfii waraanaa akka fudhatamullee kan ajaje isaanumaa jedhe. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan haasawaa guyyaa har'aa kanaaf qabanne akanumaan goolamu. Haga haasoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.